والله لازم كونغو غافا طيارة أوليجا ونراجي جيران جدي سانو يبري ميكا سي سانو يو ميكان فاتي كوت بليسك يا قالي وقاري أنا ودي كوت namni na rakkata ka namni kenna rakkoo xiqqoo masii rakkatte daa'ima gasa biyyitti gadi yaa'e kuno waan kalee da yaadadhu namaan jedha namni bar waan kalee yaadadhu namaan jedhu isatu bakka san jira wanni marti jijjiirameera. Fati kootu kaasee harkisee lubbuu maal taate? Namni waan kalee yaadadhu yoo namaan jedhe namni hedduu waan keessa dabre jechuun namni kan fedhe waan kalee keessa dabranii beekaa waan ta'eef. Namni jechuun Minta gatu karena nuan keessa dabre diro. Kanatti dabrete sammuu ta'e wajjin wal madaalte malee namni hedduu namni gizee namatti yaa'etti namni gizee namatti dubbate jechuun namni hedduu miira keessa galeeti waa hedduutti dhaga'ama. Kottas wallahi. Mariam karaarra jira makiinaa ofuuf jira lubbu maal taatan nagaa miti. Budaa miti wallahi billahi. Fati barti kishu si bude dan ya ile ko wanka bu amma garu hissa la tara gin daga wa tikishu si beta ati amale si beta bete mal ta tare lubiya mal dat ati wa hun da ni wa ummatu bakala bar ati wa hun da ni beta fi sir beta fi amale si him beta garu namni bira kasi akati bu battu saniti le madam Mariam mali rakko man tujira bote nar kamal mango jolle commenti non ni jejjetu feti debi male staff already debi lal yo rabbi kesa sodata mucayotan narran to kena ta lal yani isinu yu commenti dubbistuti commenti jaran dubbistuti ati mal godu afani nikta fi manni matuka jireenyu fi jiraatani isin maaltu sin gashe yoo irraa fayyadamtan oomisha sin qabdu kana irraa jajjabeessa irraa fayyadama ana waan feete jettee waan feete naa goote waan feete anuu ni beeka waan ta'eef dhiisaa kan kiyya maal rakkatan ati bakka feete qilee feete fuudha abbaa fedhe fati hundi keenya rakkata hundi keenya maal irraa wal akka laal nuusi yoo fakkeenyaaf nuusi taaksiin deeme nuusi miila kiyyaan deeme ay garmaachuu Maro, Mariam. Hai. Mal yama mal jani. Nah, masalah ini jala. Jadi wa arti wa dubbatti wa dubbatti. Ni arte atiin kun bu'uura mucayyoo kanaati tanaati isiin hin beektaa adiidha kan isii bakka nacci banacci sii galeemi naxalaa adiidha isheen naxalaa adii ni beekta. Anillee hanga tokko yaani argeetiin jira sii galaa miti. Taniif isiin asirratti waa dubbattee yaani atiin kun bu'uura isii waan taateef Oromoon akka kilmaata akkasitti gootuun feetu sii galee. Naan rabsitee lubbuyyeen. Laa jechuun si arrabsuu osoo hin tahinitti jechuu Fatii min masalek. Yaani waa'ee mesii biyyaa fiduu ni beektaa fakkeenyaaf atillee obboleessa kiyya qaalii waan si fakkaatu gargaartee jirta anillee waan lafa gargaareetiin jira gargaarre as hin geenne obboleettii teenna qaama keenna wallahi billahi jechuu ani obboleettii tiyya yaani kan barra Oromoon itti aarte beeyte. Okay, keezii isin beektanii ijoollee yoo beektan jiraate isin already nama faayidaa wayiin irra barbaadu ana galata rabbirraa argadhaa Mariamillee rabbirraa argatti malee namarraa namni waa eeggatu hin jiru namarraa osoo ka eeggannu aganan geennu beektaa waa wahii gaafa rabbitti achi hirkatti yookaan rabbitti hasaabatti rabbirraa argatta ishiin illee miyyoo tana wanni isin sappoortiin godhuu dandeettu rabbirraa argadhaadha malee viizaa kiisa ofiitii baastee namarraa argadhaanii miti isinii galee anis waan kiisha kiyyaa baasus tahee waan namni na gargaarus tahee kaleessarraa kaniin faana turee fi rabbirraa irraa argadha jedheeti malee ilma namaa irraa kafaladhaan jenne ilma namaa osoo ta'ee gaafa mucayyoo tana nama 6,700 mana keessatti walitti qabanii akkana goonaaf akkas taanaaf jedhan keessaan dubbisan nama takkan arganne gaddeebi'ee Mariam tana obboleettii tiyya baay'ee takka galatoomtu nama takka nama lama namni galata galfadhuan haa galatoomtu as deebi'ee waan akkanaan na qabatee akkanaa kophaa kiyya natti ulfaatee waan akkanaa kanamee na gargaarii waan jiruun na bira dhaabadhuuti miyyoo tana bakka tokko goonaa anis akkanatti karaatti akkana jalaa nafne amileen isillee akka karaatti nafne jedhee ishee tana gaafadhee haa galatoomtu Mariamis nan qaanessine okay waan ati jetteen hin godhaafaati akkana naan jettee narraa taqabbalte
Anillee baay'ee gammachuu kiyya ibsachuu hin danda'u. Galata immoo naa taateerti siin guddaa sii galee sababbiin ani kaleessa mucayyoo tanaan qaashashanii karaa irra hambisaa jiranii natti dhagahama doo akkasitti biraa deeme hamilee kiyya bakkaan hin gahanne waan an galmaan gahachuu barbaade irran na gargaartee galmaan naa geettee galata guddaa ana biraas qabdi Oromoo biraas qabdi Mariyaamis sinii galee kana waan ta'eef waan achirraa hafe immoo waa'ee keezii anaaf isii osoo maraattu jedhaniin osoo jinniidha jedhaniin osoo fayyaa hin qabdu jedhaniin asiin geetteemi dhiisaaf maraatummaa isii waliin fayyaa dhabuu isii waliin tuttuqqii waan biraa dhiisaanii isiin keezii natti qabdu yookaan keezii yookaan gara jaalalaatii ani hin beekammoo isiidhaaf ni beeka maal akka isii keessa jiru isinii galee wal beekuurra walii beekuu wayyaa hin beeka wagatii ta'eef waan feetu honaan jette hona arrabsite hooganna gara gashite an akkana jedhee ulataasii ooleera maaf akkana naan jetta jedhee afaan takkitti dubbachuun barbaada irraa dheeksaa akkana waliin jechuu irratti maqaa waliin kaa'u kana dhiisaati kara negatiivii yaaduu dhiisaati akkana godhee akkana godhanii jechuu dhiisaati waan gaarii walii yaada mucayyoontu yaadan qabdu maraattuudha kaleessas jedhaartaniimi amma alaamaa qabdi karoora qabdi ana gadaagara garshitu Mariyaaminillee gadaagara garshitu sinii galee namni galata rabbirraa arganna waan ta'eef waan dandeettan isii jabeessaa isii sappoorti godhaa. Akka waan qeequmsaa wayiitti itti fakkaachuu danda'a. Mee isin amma haasaa akkasiisanillee jechuudha Oromoo guutuu jechuudha. Oromoo tiyya guutuu isinin jaaladhaa isinin kabajaa yoo dhuftan sappoorti magodhaa yookaan waliin kolfaa waliin taphadhaa mee isinillee gorsinaa akkasuma itti dhiisame waa'ee kana wanta kanatti yaani namni akka ani hanga na mudhatutti akkamitti akkana naan jedhanii waan jedhu wayiitti sammuusii keessaa yaani miira isii wayii waan qujjira sinii galee ana bira jiranan argaa miti saniifi mee walumaan kolfaa taphadhaa walumaan yaani yoo dandeessa hojii isii irra sappoorti godhaa Zeka waliin kolfaa waliin taphadhaa mee waa isin darbu keessa darbite sanillee ittiin kaasinaa dhiisame maaliifi rakkinni AB miti isinii galee rakkinni AB miti namoo rakkatee bira kuta isinii galee hundi keenya rakkannee bira kunne ammallee jechuu hin beekamu osoma har'a rakkoo ati har'a rakkoo keessaa bahe osoo jettu waan borommoo deebi'ee si mudatu hin beektu subhaanallah yaani rabbiin akka fiduufi yaani bakka wanti rabbiin beekamu isinii galee maaliif namni hedduun haftaamii hedduun fi mee rakkinni sanittiin faarsinaa billaa aleikum maaliif mee dhiisa yaani ana bira jiraa miti gizee waan akkasi jedhanii isii yaani osoo danda'ame hojii isii kanarra sappoorti akka isin gootan feetii osoo silaa waan isiin dabarsite san gaarii wama fedhe yoo ta'e itti kaasuu baattanii kana ittiin jira jechuudha. Saniif yoo dhuftan yaani nagawma gaafadha feeta waan feetan jedha waliin kolfaa taphadha argitanii wama isin ke bakka jala kutaa mucayyoo rakkoon isii bakka akka yaani akkamuma sannatti dubbatanidha sinii galee rakkinni kun jechuun ni baati hin argatanii argachuullee jira dhabuullee jiru hundi keenya rakkataa isinii galee ani asitti isin laaltan tun jechuudha yoo xinnaate ji'a 9 moo yaani naannoo ji'a 10 dura bo'aan tureera. Rabbi na gargaare namaa miti nam takka jechuu na gargaare hin jiru garuu miti shira biraatu narra xaxaa turan jechuu biyya kana keessatti isinii galee ani Oromoodha intala Arsiiti isinii galee Oromoo biraata arsoo maallee dhabee tanamoo maallee dhabee jechuudha waan baay'ee dhabe dhugaa dubbachuuf jechuudha waan baay'ee dhabee mallaqni kan nyaatame san ilaa har'aa jechuudha Oromoon takkatti waa'ee mallaqa kiyyaa dubbattu dhamamte as gubba gadi bahee haati faatee kophaa ofii iyyaa baate waan kiyya dhabdee dhiiste garuu an kufee nafni laal mul'ii kiyya jabeeffadhee hidhadheeti jechuudha har'a haadha kaampaanii banattu ta'ee waraqaa har'a ijoollee meeqanna jala jira wanni ani irraa ka'ee mucattii jira fine boyna doctor Dikuna wajjin TikTok ni fine boyna tirjani malee wanni miti san isaa jedhan warri TikTok kanatti beeku isinii galee maafi rabbiin jechuudha san hunda keessaa na baasee rakkattuu ture anu isinii galee boo'aan ture anu isinii galee Oromoo biraa jechuudha kabajaallee dhabee Oromummaallee dhabee jechuudha laal ta Oromoo ta waa hundaatu dhabee jechuu garuu rabbi na daggafee asiin nagaye isinii galee namni keessaallee hin baha ammoo har'a keessaa bahee boru ammoo garamitti akka deemu hin beeku isinii galee saniifuu
يعني ركنا دربين ما تنكاسنا ديسا يعني أبا يو أبيك أهم مجايون تو يو أكلي كبات يو نما يادو تاته ركون إسين كيس دربتسون إسيفا مويو مدنو تا إتمولاتشو قب سنغالي وان غوتو هندا كيستي إتمولات وان غوتو هندا كيستي يعني يادتشو دقب أفوما أوفيتي جيتشو سنغالي أفوما أوفيتي سنيفي يعني wanni hunduun darba jechuu barbaadeeti ammallee deebi'aati yani oromoon tun kutaan kudha tokko kun hunduu aadaa garagaraa qaba haasaa garagaraa qaba isinii galee adaba garagaraa qaba amma fakkeenyaaf ummata keenya kan Harargeetti yoo deebine fakkeenyaaf nuti jechuu akka mataa kootti jechuudha Harargee kana obboleewwan kii jaartiin isaanii Harargeedha masalan ni beekaa jechuu amala isaanii isaan waan wayii taanaan ta'uu baannaan kalaas yani dubbiin isaanii babarruun qabdu isinii galee yani amma akka namni amma fakkeenyaaf Arafaati jechuu waan amma isin yaaddan kana isin ittuun mul'atu isinii galee ittuun mul'atu kalaas ta'e lufee darbe hangasi kalaas sharri illee waan qabdu isinii galee ammoo gizee isin waan tokko wanni jettu namni ni dogoggora waan takka bakka jechuuf keessaan qabdu nama qulqulluudha saniifu ammoo jechu itti nadjalaan aarina irra kutaafi yoo isin dogoggorte jechuudha dogoggora isin sallaaltanii haasaa yani koomentii badaan kenninaafi maaliif obsa isintu amma jechuudha ana kokko waan in kadhadhu keessa mee Arafaattan hanga isin waa hunda baratte haala itti jijjiiramaallee baratte akkamitti akka namni jijjiiramu baratte akkamitti akka namni nama wajjin jiraatu baratte akkamitti akka namni challenge biyya namaa yani an hanga danda'e haga rabbi na dandeessiseen nan badada isinii galee hanga rabbi na dandeessiseen jechuun waarraa hambifadhu akka yani sila waa hundayyuu itti agarsiisu jira waan sila itti himuu qabullee anuu keessanii haga danda'e tokko ittiin isin ammoo naa obsaafi waan isin balleessitu yookaan waan isin haasaa keessa jechuun waan isinitti hin tolle wayii gizee isin dubbattu jedha obsaafi akka isin ammoo jechuuf wallahi billaahi kunoo isii gaafadha kiyya nan aara matamti kiyya nan aara kunoo isii gaafadha isin mataan isii yeroo ati wanni jedhu maaliif akkana aartanaan jette qasaman billaahi kunoo rabbiin ijatee san duraan haafuudha rabbiin hin isinii kakadha kunoo isii gaafachuun isin qulqulluudha wallahi achi qabaas qabaan beektu maaliif aartanaan jette maaliif aara jennaani bu'uura isiititu isa waan ta'eef bu'uurri